Kaansariin harmaa maal? Seelonni harma keessa jiraatanii haala uumamaa haala ta'een garmalee warrooruu gaafa jalqabanii fi kan akka xannachaa gaafa uuman kanarras darbee takka takka karaa dhiigaa ujummoo dhiigaa fayyadamuutiin gara qaama biraatti faca'uutiin rakkinoota adda addaa gaafa uuman dhukkuba uumamudha. Kun utuun uumamiin dura malli itti shamarran yookaan dubartoonni ittiin of sakatta'uu danda'an jira? Yoo xiqqaatee ji'atti al takka dubartoonni hundumtuu harma isaanii fi bobaa isaanii jala akka of sakatta'an kanaanis foloo godhee wanti addaa harma keessatti yoo jiraate kan akka dhiitaa yookaan immoo fiixee harmarraa kan akka dhangala'aa ba'uu yookaan gogaan harmaa bifa jijjiiruu madaa'uu waan akkasii yoo arganii yoo hubatan immoo gara mana yaalaatti deemanii kan itti of ilaalan ta'uu ni danda'ama. Haalli sakatta'insi inni lammaffaa mana yaalaatti ogeessa fayyaatiin kan hojjetamudha. Kuni dubartoonni hundumtuu umuriin isaanii 30 ol ta'e waggaatti al tokko deemanii ogeessa fayyaatiin harma isaanii akka sakattaasisan keessumaa maamogiraam isa jedhamu fayyadamuutiin waggaatti al tokko harma ofii raajii kaasisuutiin kan ta'udha. Umurii isaanii 40 fi isaa olu kan isaan guute waggaatti al takka immoo deemanii ituu maamogiraamii ituu hojjetamee ituu sakatta'ame kaansariin kun yerootiin akka argamu akka yaalamu kanaanis immoo wal qabatee dararama dhufuu danda'u akka hafu kan nu gochisiisuu danda'udha jechuudha. Mallattoon isaa maal fa'i? Mallattoon guddaa inni baay'ee baramaa ta'e dhiita harma keessa jirudha. Dhiita kana dura harma keessa hin jirre yerootii gara yerootti kan dabalaa kan deemu yoo jiraate kaansarii harmaa ta'uu ni danda'a. Inni lammataa fiixee harmarraa dhangala'aa kan dhiiga fakkaatu kan bishaan fakkaatu yookaan immoo adii kan aannan hin taane yoo fiixee harmaatiin yoo ba'u yoo jalqabe kunis mallattoo biraa ta'uu ni danda'a. Inni kan biraa immoo gogaan harmaa bifa jijjiiruudha. Akka gurraacha'uu yookaan immoo akka qola burtukaanaa xaqaxaqoo qabaachuu ni danda'a. Kunis yoo uumame kaansarii harmaa shakkuun ni danda'ama. Kan biraa immoo fiixeen harmaa gara keessaatti yoo gadi galagalee yoo seene minaalbaata kaansarii harmaa ta'uu danda'a. Asirratti fiixeen harmaa gara keessaatti gadi galuun kun dubartoonni tokko tokko uumamumaan jiraachuu ni danda'a. Garuu kan duraan hin jirre kan haaraa kan ta'e harmi gara keessatti yoo seene keessumaa fiixeen ishee kunis mallattoo kaansarii harmaa ta'uu ni danda'a jechuudha. Dubartoonni ji'aan harma isaanii sakatta'uu jettan sakatta'uu jechuun maal harkaan moo harkaan qaqqabatu moo maal godhu? Uffata isaanii baasuutiin yoo danda'ame foddaa fuuldura dhaabbatanii harma isaanii ilaaluun hubachuun ni barbaachisa. Gaafa harma isaanii kana gaafa ilaalanii wanti arguu qabanii hangi yookaan saayiziin harmaa kun wal caalamoo waliin caalu. Fiixeen harmaa kun sirriumatti jirti immoo gara keessaatti gadi seenteetti. Gogaan harmaa kun qalama jijjiiruu qaba moo hin qabu? Kan akka madaa kan kana fakkaate yoo jiraate isa hubatanii ilaaluun ni barbaachisa. Harka lamaan ofiis mataa olitti ol qabuutiin bobaa jala wanti addatee akkuma kana wanti dhiitee yoo jiraate wanti gogaan kun qalama jijjiiruu yoo jiraate wanti akka madaa yoo jiraate kana hubatanii ilaaluun ni barbaachisa. Erga kana ilaalanii booda lammata irratti maal godhuu harka mirgaatiin harma bitaa harka bitaatiin harka mirgaa hundasaa naannoosaa harma guutuu sakatta'uun isaan barbaachisa. Dhiitni adda ta'ee jiraawoo wanti gaafa tuttuqan nama dhukkubuu jiraamoo hin jiru jedhanii qalbeeffachuun ni barbaachisa. Akkasumaanis fiixee harmaa micciiruutiin
harma keessaa wanti ba'u wanti adda jiraa'u jedhanii ilaaluun ni barbaachisa. Gaafa harma isaanii ilaalanis yeroo hundumaa bobaa jalas ilaaluun ni barbaachisa. Wanta kana ji'aan repeat gochuun faayidaa gurguddaa lama qaba. Inni tokkoffaa harma ofii akka baran godha. Faayidaan harma ofii baruu maalidhaa? Jijjiiramni harma keessatti illee yoo uumame haala salphaa ta'een hubachuun ni danda'ama. Kun immoo ogeessota fayyaa alert gochuutiin wanta hojjetamuu qabu yeroo akka hojjetan godha. Faayidaan inni lammataa immoo rakkinni harma keessa rakkinni kamiyyuu yoo uumame ofiin of sakatta'uun lubbuu ofii baraaruu ta'uu danda'uuf dubartoonni akka kana godhanii cimsinee ni gorsina. Dr. Beniyaam Tafarraa Dheeressaa deebii nuuf laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Baay'ee galatoomaa. Isinis ijaan affeertaniif.